Humni horii asitti humna dhabe. Luba Fiqaaduu Beenyaatiin kan barreeffame. Kunoo warra waalicha eegaa turan keessaa kaan gara mandaraa dhaqanii waan ta'e hundumaa luboota warra angafootaatti himan. Luboonni warri angafoonnis maanguddoota wajjin wal ga'anii erga mari'atanii booddee horii ga'u warra loltuu sanaaf kennanii waa'ee isaa immoo bartoonni isaa halkan dhufanii utuu nuyi rafnu reeffa isaa hatanii sokkan jedhaati namootatti himaa. Dubbiin kun gurra bulchaa biyyaa bira yoo ga'e ammoo nu hin qabbaneessina isin rakkinatti akkan galle sin goonaa jedhaniin. Kanaaf warri eegdonni horicha fudhatanii akka isaanitti himame hin godhan. Egaa dubbiin kun ammarraattiyyuu Yihuudoota gidduutti akkasittiin odeeffama. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 11 haga 15tti. Humni horii asitti humna dhabe. Addunyaa kana keessatti humna cimaa qaba kan jedhamee sodaatamu yoo jiraate horii yookaan moniidha. Mammaaksi horiin jiraannaan samiirra karaan jira jedhamee dur kan dubbatamee fi horiin jiraannaan waan barbaadan gochuun hin danda'ama jechuudha. Macaafa qulqulluu keessattis Yesuus eenyullee gooftolii lamaaf hojjechuu hin danda'u. Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 24. Kan inni jedhee gooftaan inni tokko Waaqayyoon yommuu ta'u inni Waaqayyo biratti dorgommiif dhiyaate ammoo horiidha. Egaa kaayyoon ergaa kana humni horii addunyaa kana keessatti hagam yoo jabaata iyyuu humna du'aa ka'uu garuu mo'achuu akka hin dandeenye mul'isuudha. Tokko humna horii haala adda addaa keessatti. Tokko humna horii jireenya dhuunfaa keenyaa keessatti. Yeroo horiin dhufee harka namaa guutu amalaa fi yookaan kililcha yookaan toonii sagalee namaa gaddara. Horiin qabaan tollee iddootti of tuulummaan hanqaaquun isaa kunuunfamee guddatu waan ta'eef balaan isaa salphaa miti. Dhimma hamaaf gaarii jedhamee seera hawaasichi qabuun ilaalamu utuu hin taane ilaalchisaa yookaan ilaalchishee humna horii qabu yookaas immoo humna horii qabdu irratti murtaa'a. Yeroo tokko jecha akkas jedhuun dubbise. Yeroo sooressi hiyyeessa saamu biizinesiidha jedhama. Yommuu hiyyeessi kana ofirraa faccisutti ammoo goolii kaasuudha jedhama. Walumaa galatti humni horii nama gaarii eenyummaa isaa geddaree yookaan naamusa sammuu isaa gachisiisee nama gara biraa gochuu danda'a. Humna horii hawaasa keessatti qoodiinsa uumuudhaan isa tokko ol isa tokko gadi godha. Namummaa nama keessaa gogsuudhaan seera hawaasaa caccabsee hunkuteessuudhaan naannoo yookaan environmentii isaaf ta'u uummata. Sababni isaa waa'ee namaa akkaataatti yaadan jijjiiruudhaan ijaarsa sammuu geeddara. Duudhaalee hawaasi tokko qabu waan haqamanii fi dhugaaf sirriidha wantoonni jedhaman martinuu akka abbaan hiikkate ta'a. Kanaaf humni horii safuuf safeeffannaa hawaasa tokko jijjiiruudhaaf humna cimaa qaba. Abbaa irree nama godha. Sometimes money power assures veto power in its relative environment. Tokko sadii humna horii siyaasa keessatti. Paartileen siyaasaa addunyaa kana keessa jiran martinuu kan isaan yaaddessu imaammata saba amansiifachuu qofa utuu hin taane humna horii qabaachuudha. Humni horii dinagdee biyyichaa to'ata. Dinagdee to'achuun immoo bakka taa'umsaa iddoo amansiisaa irratti dhaabbachuu jechuudha. Humni horii dhugaa jiru sababa harkaa fuudhee namoota muraasa harka galcha. Hiyyeessa sagalee dhoowwata. Filannoo dhugaa jijjiiree isan filatamne gara taayitaatti fida. Kanaaf taayitaaleen kan harka caalu utuu hin taane kan harka xiqqaa yookaan maanoritii ta'a. Inni humna qabu isa humna hin qabne irraa akka adeemuuf naamusa keessaa isa baasa. Waaqayyo saba Israa'elitti yommuu dubbatu yeroon ijaa baasu qaba jedha Waaqayyo gooftaan maccaa. Kunoo ani xoofoo dhugaatii isa mataa nama naannessu harka warra si dhiphisanii fi warra si cunqursanii keessa nan ka'a.
warra gadi jedhi nuyi sirra adeemnaa jennaan ati immoo akka lafaatti akka karaa namni irra yaa'uttis dugda kee irra akka adeeman hin goote jedha. Isaayyaas boqonnaa 51 lakkoofsa 2-23. Tokko afur humni horii dirree haqaaf waltajjii waldaarratti. Humni horii mana murtootti beellama dheeressa, haqa afaan qabsiisa, abbaa dhugaa harka duwwaa galcha. Kanaaf humni horii waltajjii kanarratti sagalee cimaa qaba. Macaafa qulqulluu keenya keessatti Mikiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 11. Warri dura buutuu ishee ta'an gabbarsuu fudhatanii firdii hin kennu, luboonni ishee gatii fudhatanii nama hin gorsu, raajonni ishee horii fudhatanii hoodan dubbatu jedha. Horiin geggeessitoota waldaa kiristaanaayyuu yeroonni oliif gadi oofu argina. Kaan sobaraachisa, kaan firdii haqaaqsisa, kaan immoo gorsanii deebisuu irratti miilla gabaabsa. Kanaaf geggeessitoonni fi tajaajiltoonni keenya dhimma kanarratti yeroo nutu jiru dafanii dammaquu qabu. Gabbarsuutuun fudhatiin inni ija warra arganii hin jaamsa, dubbii warra qajeelotaas hin micciiraa jedha. Seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 8. Tokko shan humna horii addunyaa irratti. Jaarraa 19ffaa keessa biyyootiin Awurooppaa qabeenya isaanii abdachuudhaan Afrikaa garboomfachuudhaaf duulli isaan godhan seenaa keessatti ni yaadatama. Jaarraa 21ffaa keessa garuu qaamaan garboomfachuun yoo rakkisaa ta'eyyuu tarsiimoo haaraa yookaas immoo niyokoloniyaalizimiin olaantummaa isaanii mul'isuudhaaf carraaqqiin godhamu salphaa miti. Biyya Ameerikaa Dimokiraatawaa jedhamtu addunyaa kanarratti biyyoota biroo waliin kan isheen hariiroo qabaattu fedhii yookaan faayidaa mataa ishee shallagachuun akka ta'e geggeessitoonni isaanii irra deddeebi'anii dubbatu. Iddoo barbaachisetti horii irratti dhangalaasuudhaan wanna na fayyada jettu of harka galfachuuf duubatti hin deebitu. Kanaaf humni horii gama barbaaddeen sagalee biyyoota guddannee fi guddataa jiranii sagalee isaanii ukkaamsuu danda'a. Lammaffaan humni horii du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos irratti humna dhabe. Humni horii kun kallattii maraan milkaa'ummaayyuu argateyyuu kan inni itti milkaa'uu dadhabe du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irrattidha. Akka Maatiyos barreessetti luboonni fi warri hangafoonni maanguddootaa wajjin wal ga'anii erga mari'atanii booddee horii ga'uu warra loltuu sanaaf kennanii waa'ee saammoo nu hin qabbaneessina isin rakkinatti akka hin galleessin goona jedhaniin. Kanaaf warri eegdonni horicha fudhatanii akka isaanitti himame hin godhan. Asirratti hubatamuu kan qabu humni horii fi sobi wal biraa akka hin hafnedha. Luboonni kun eegdotaan dhaqaa sobaa jedhanii horii kennaniif. Garuu humni horiis ta'e sobi du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos irratti injifannoo argachuu hin dandeenye. Har'a humna horii biratti kan addunyaa kana hunkuraa jiru sobaadha. Addunyaan har'a maal barbaaddi dhimma jedhu irratti Ameerikaa keessatti qorannoon dhiyaate tokko gaazexaa Huffington Post jedhamu irratti hagayya 27 bara 1991 irratti gaazexaan George Cornell jedhamu akka maxxansetti lammii biyya Ameerikaa kan ta'e Lloyd Derew, a philosopher, philosophy and religion kan ta'e walgayii Washington keessatti Symposium of the American Association for the Advancement of Science jedhamu irratti the world desperately needs a noble lie means modern culture urgently needs a noble lie. A noble lie, this is convincing but not factual jedhe. Hiikisa salphaatti addunyaa kanaaf kan barbaachisu soba adiitu ishee barbaachisa. Aadaan bara ammayyummaa kanaaf kanatu barbaachisa. Kana jechuun soba nama amansiisuu danda'an garuu dhugaa kan hin taane jechuudha jedhe. Akka yaada kanaatti kan barbaachisu yaada xiinxalamee
murtoorra ga'amu yookaas reasoning yookaas naamusa sammuu ijaaramee garaa nama ciibsu utuu hin taane soba kana fakkaatutu barbaachisaa jedhe. Yaada sammuu fi naamusi sammuu fagoo nama geessuu hin danda'ani. Kanaaf kan nama baasu sobaan jiraachuudha yaada jedhu of keessaa qaba. Adolf Hitler yeroo tokko akkas jedhe. Yoo soba tokko yeroo dheeraa dubbattee ol kaaftee dubbatte ammas yoo goote uummanni dhugaa jedhee fudhata. Kana jechuun soba sana dhugaa jedhee mirkaneeffatee ta'a. Yeroo biraa immoo Hitler soba xiqqoorra caalaa isa guddaa dhugaa jedhee fudhata. Pirezidaantiin Ameerikaa 45ffaan Doonaald Tiraamp bara aangoo isaanii isa jalqabaa keessatti soba afaan isaanii keessaa ba'ee deebi'anii haaluu waan dadhabaniif kun alternative factidha jedhan. Kana jechuun dhugaa karaa biraa of mul'isu jechuudha. Akkas egaa dubbiin lammeekoo. Har'a soba adii kana bifa kamiin eessatti eenyurraa dhaga'aa jirra laata? Dhugaaf naamusarraa sobaan deemuun milkaa'ummaaf karaa namaa gabaabsa jedhamee yaadama laata. Egaa akka Maatiyus barreessetti du'aa ka'uun hagarraatti in labsama. Akkuma kana oduun sobaa sunis hagarraatti ni dubbatama. Garuu tasa dhugaa jiru geddaruu hin dandeenye. Kanaaf humni horii humna du'aa ka'uu injifachuudhaaf ga'umsa hin qabu. Sadaffaan humni horii kennaa waaqayyoo bituudhaaf yaalii gochuusaati. Akka macaafni qulqulluun jedhutti Simoon yommuu harka ergamootaa namarra ka'amuudhaan hafuurichi akka kenname arginaan horii ergamootaaf fidee harka koo kanan irra kaa'u hundinuu hafuura qulqulluu haa argatanii fi humna akkasii anaafis immoo kennaa jedhe. Phexros garuu deebisee fi kennaan waaqayyoo horiidhaan hin bitama jettee waan yaaddeef horiin keessii wajjin habaduu jedhe. Hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 18 haga 20. Bakka kanatti immoo namichi kun muuxannoo kanaan dura qaburraa ka'uudhaan horiin wanna inni barbaadu akka harka isaa keessa galchuu waan beekuuf gaaffii kana ergamootaatiif dhiyeesse. Tarii kana malees yoo kennaa kana horiidhaan of harka galfate inni immoo dabareessaa chirchaaroodhaan gurguruuf yaadeera ta'a. Haa ta'u malee garuu muuxannoon jiru yennaa isaaf mirkaneesseyyuu humni horii kennaa waaqayyoo kana akka inni argatuuf isa gargaaruu hin dandeenye. Har'as ta'e bor namoonni kennaa waaqayyoo isaan keessa jiru horiitti jijjiirrachuu danda'u. Garuu kennaa sana nama biraatti gurguranii akka ittiin hojjetan gochuu hin danda'an. Walumaa galatti humni horii addunyaa kana hunkuruu hin danda'a. Garuu du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos harka keessa galfachuu yaaleetu ofii isaatii harka kenne. Kennaa waaqayyoo daldaluuf jedhee ofii isaatii bade. Egaa du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo kabajannutti qabeenya biyya lafaa kanarraa isa du'a mo'ee ka'eetti hirkachuu humna horiirraa isa humni horii qabuu dadhabe yookaan hin daangessine abdachuu akkasumas kennaa ayyaanaa isa gabaarratti daldalaaf akka dhiyaatu kan hin ayyamamne warra kennaa ayyaanaa kana mana qulqullummaa waaqayyoo keessatti daldalaaf dhiyeessan yookaan daldaltoota mana qulqullummaa keessaa irratti dheekkamsaan qaqawweessa'ee isa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ofirratti sodaachuu dhugaa waaqeffachuunii fi isa tajaajiluun barbaachisaadha. Mootummaa waaqayyoo keessatti qabeessas ta'e dhabeessi ija tokkootiin ilaalama. Mootummaa waaqayyoo keessatti sooressa xiixaas ta'e hiyyeessi gaafa argatee nyaatee gaafa kaan hagabuu bulu bifuma tokkootiin keessumsiifama. Sooressi manni hafuuraasaa akka ittiin dhimmifneef dunyaadhaan bitatee waan itti dabalatu hin qabu. Kennaan yookaan tajaajilli mana waaqayyoo bitamee isa gurguramutu hin ta'in isa namni dhugaaf hafuuraan itti dhiyaatee tajaajilamudha. Sagalee waaqayyoo akkuma dubbatu waaqayyoo isin warri dheebottan hundinuu gara bishaanii kottaa warri hin qabnes kottaa. Minaan bitadhaatii nyaadhaa kottaatii horii utuu ittiin baasin daadhii wayinii faannan bitadhaa.
sababni isaa gatiin isaa hundinuu qaraaniyoo Golgotaa irratti fannifamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kaffalameera waan ta'eef tajaajilli hiyyeessaaf sooressaan adda ba'ee laatamu waldaa kiristaanaa keessa hin jiru. Haa ta'u malee garuu warri horii qabnu qabeenya keenya kana dhugaa jal'isuuf yookaan ittiin nama miidhuuf tasatti fayyadamuurraa of eeggachuun barbaachisaadha. Eeyyeen humni horii humna du'aa ka'uurra tasa hin caalu. Luba Fiqaaduu Beenyaatiin an Daani'el Tasfaayeeti.